إيش Waan kana hin deeggartamu pheenxeen hundi gartee garii ni fudhattu waa sii dubbisa. Akkana jedha. Ayyee. Namni tokko ilma gartee ilma isaa mata jabeessaa fi didaa abbaan isaa fi haati isaa otuma adabanii kan hin dhageenye yoo qabaate abbaan isaa fi haati isaa isa qabanii gara gartee mandara inni keessa jiraatutti geessanii manguddoota mandara isaatti haa dhiyeessan. Isaan manguddoota mandara isaatiin ilmi keenya kun mata jabeessaa fi didaadha. Nuuf hin abboomamu, nuuf hin ajajamu albadheessa gartee albadheessa gartee albadheessa hin abboomamu albadheessa yaani haa dhiyeessanii. Isaan akkasii haa dhiyeessanii jedhe. Isaan manguddoota mandara isaatiin ilmi keenya kun mata jabeessaa fi didaa waan nuuf hin abboomamneef albadheessa ta'eef jedhanii haatti dhiyeessanii jedhe. Kana booddee warri gartee kana booddee manguddoonni hundinuu qabanii rukutanii isa haa ajjeesanii jedha. Hin fudhattaa? أما قرآن دبستان ما وانجيل دبستان Haaree bakkuma fedhe kitaaba maraa hin dubbise. Hin fudhattaa? لا أنا كأخواتي تيلمي هي قافنا ججمو ديل ما بدأت يجدي يا ربنا قجل شدي كذا دمله الريب لنا ما نلي ريبان جدوني لا جيسار لين جدوني لا يا رب المهي Boqonnaa akkan akkas anis akkasumaan jedha. Kan akkana jedhu kanoo hin fudhatamu quraana ta'us wangeela ta'us. لا فانا وانت فردو في اللينجر أنا كم هي قدي فدا المانتيج No waan dubbii waaqayyoo kun ittiin dalayitu ittiin dalagamu. إن درجة وأنا دلتي زوت إن درجة وأنا دلتي Okay, kun hin deeggartaman kana fuudhanii ilma mata jabeessa kan ajajamne abboomiin fudhanne bal'eessa durriyyee ta'e hin dhageenye ganda safara gartee safara inni jiraatu san keessa gandeetti dhalate san keessa achi geessee manguddoota hojii dhagaan rukutanii haa ajjeesanii jedha wangeelli. Osoo quraana waan akkana jiraate waanuma akkana kana quraana jiraate hin fudhatamu hin balaaleffate hin loltamu lolta. tarii yookiin seenaa nama haasaa jiraachuu danda'a malee ajajaara natti hin fakkaatu. Seenaadha. Warraan sii deebi'a. Keessa deebii 2018 dhaggeeffadhu. Namni tokko dhaggeeffadhu. Namni tokko namuma ilmoo qabu. Namni tokko ilma mata jabeessa. Ilma dhiiraati sanuu dubartii miti. Artee ilma mata jabeessaa fi didaa abbaan isaa fi haati isaa otuma adabanii artee kan hin dhageenye yoo qabaate maal haa godhan? 19 abbaan isaa fi haati isaa qabanii gara karra dallaa mandara inni keessa jiraatutti geessanii manguddoota gartee mandara saniitti haa dhiyeessan. Nama mataa jabeessu akkasii qabaatan akkam haa godhan jedhe eessatti haa dhiyeessan jedhe. Mandara mana galeera yoo gatiin albata gara biraa deema iddoon dubbifadhaa yookiin wangeela akkana irra dhagaa dubbifadhaa jedhee jalatti yoo lakkoofsa namaa kaa'ee jiraate tarii yookiin gara kaawwanii namaa hiikuu danda'a. Nama siif hin himne bakka irraa dubbisu jiru. Galeera meera deemtanii dubbisuu iyyuu hin barbaachisu. Okay, waan kana amma sagalee waaqayyoo ta'e kun. Hin beeku annu Hin beeku. Quraanaan dubbisu jira. Afaan Arabaati moo afaan Oromooti? Afaan Oromoo dubbisattanii yookiin gara kaawwanii takkuma amma isiniin jedhaa wangeelaa ganaa dhagaa dubbifadhaa yoo bakki jedhee jalarra yookiin gubbaarra kaa'ameeru yoo jiraatu. Bakka waan jedhe. Fuula sammata guutumaan guututti yoo dubbise naaf hiikuu danda'a amma wangeela harkaan qabu malee dubbifadhee. Maaltu maal siika afaan kallattiin siimu jira akkana jedha. Ilmoo yoo qabaatte fakkeenya namni tokko ilmoo yoo qabaate ilmoo ni qabdaami? Hin qabdaami? Ina baru tumsiisu iyyuu miti iyyuu afaan. Abaarisi ani jechuun bara waan kan keessa gaafachuu hin jiru waan wangeelaatii miti sooretti ta'e. Soorettiin namni tokko ilmoo gartee mata jabeessa yoo qabaate mataa sididu gartee otomaatii gorsitu ilma sin dhageenye yoo qabaatte maal goota sooretti dhaggeeffadhu akka jedhu abbaan isaa fi abbaan manaa keetii fi haati manaa qabanii dallaa mandara karra inni keessa jiraatu gartee geessanii ganda itti dhalate qabalee ganda ofii itti dhalate geessanii manguddoota mandara isaatti haa dhiyeessan. Abbootii gadaa ganda sanitti haa dhiyeessan. Biyya hundatti haa dhiyeessan. 20 irratti isaan jechuun haadhaa fi abbaan manguddoota gartee mandarattiitiin
maal jedhan ilmi keenya kun dhagaha ilmi keenya kun mata jabeessaa fi didaadha nuun abboomamu albadheessa machaa'aadha haa jedhaniin maal haa jedhaniin yeroo qabanii fidan albadheessa akki jedhan hin agartee ilmi keenya kun didaadha nuuf hin abboomamu albadheessa machaa'aadha haa jedhaniin tole 20 takka irratti eega kana jedhanii kana booddee namoonni mandarichaa hundinuu eenyu eega jecha kana jedhaniin namoonni mandara safara gandasanii qabale gandasanii hundi rukutanii isa haa ajjeesan maal haa godhan ilmoo ofii akkana godhanii kan hin deeggartamu hin balaaleffatta kan asii achi maalii kofeeta Oromoo mitii nuti jedha afaan Amaaraa malee Oromoon nu galtu jedha amma lakkin nama ejjeesaan deeggaruu yoonii kanaafuu hin deeggaru Fufii dubbisuuf garuu maraa dubbisee hubachuu ammoo hin danda'u ayyee okay ittiin fufa loltu okay itti fufa okay haa ajjeesan akkasitti hamaa hundumaa of gidduu balleessaa warri Israa'el hundinuus waa'ee kanaa in dhaga'u in sodaatus jedhe ittiin fufa Fufii dubbis. garam deemaree ulii asii achi maal godhan eessa ilaa eessa Dubbisitti fufii ati. ilaa eessattiin itti fufa itti fufu naan jetti itti fufi mee itti bani eessatti itti fufa Laa irraa kutanii dubbisuu miti kaa. kuute maal kuute dubbisi loltu ani dubbisi waa takka maal eessatti ilaa eessa dubbisi naan jetta ooftee hin jijjiiramu kontekstiin mata dureenu gartee ilma mata dureenu kana jedhame kuno mata dureenu gartee waan jiru adaba gartee ilma didaa irra ga'u jedha kuno mata dureen adaba ilma didaa ilmoota isin dhageenya akkas goota ilmoota yatiif ni ajjeefta inshaallah gaafa waaqayyo si hanne Akkasitti ni qabu bar. maal afaan oromoon hiikkate hayyee takka naaf taayee kana okay naaf hiiktaa qoy namni tokko ilma mata jabeessa jedha naa hiikeeyye namni tokko ilma mata jabeessa jechuun maal jechuudha hiikeeyye Didaa maal jedha jechuudha. loltu dida hayyee mata dida okay abbaan isaa fi haati isaa otuma adabanii kan hin dhageenye yoo ta'e kan hin dhageenye yoo qabaate hayyee naa hiikanaas Kuni kamal qabaree waan nama okay galma. hayyeen qabu namaa gale bakka hayyee gale akkasuma naa gale akkuma keetee abbaan isaa fi haati isaa qabanii gara karra dallaa mandara inni keessa jiraatu atti haa geessanii jedha maal haa godhanii eenyu qabanii achi geessan nama akkam qabanii achi geessan Kunis jammari koo kakuu waaraa keessa miti bar kakuu moofaa keessa dubbisaa jirtaati. kakuu moofaa wangeela irraa hin dubbisu jiraame Nuti amma kakuu waaraa keessa jirra bar. kanaafuu kun waan hin fudhatamuumi kun Kuni seera duraan kennamedha malee seera kakuu waaraa keessatti kenname miti. eenyu kanne Dubbisi kaachirraa eenyu jedha. maal beeka eenyu kanne ree atummaa natti nama kanne hin jedhu Waan beekne akkam dubbistare dubbise eenyutu barreessa. siin gaafadhe Laa ustaas jalqabaa qabite eenyu barreesse dubbisi. ani waan barreeffamaarra jira waan barreeffameen dubbisuuf jira Kanaaf eenyu barreessire. waan barreeffameen dubbisu jiraame waan fadhaa barreessu sagalee waaqayyootiin dubbisu jiraame Kuni kakuu moofaa keessa. eenyutu ilmi akkana godha akkanatti ajjeesaa eenyu jedhe akkanatti nama akkana jedhe moo waaqayyo akkana jedhe Waaqayyoota akkana jedhee achirraa. eenyu Waaqayyo kana nama jedhee ajjeesaan sin jedhu jedhe bar.
nama okay waan irraa dubbisu jiru kun matsaafa moo quraana eenyutu akkana godha akkanatti haa ajjeefamu safara ganda geessa ajjeesaa kan jechu jiru eenyu afaan oromootiin dubbisi kaachira eenyu jedha dubbise ka siin gaafa jira wangeelli ka eenyuti ka eenyu jedha ati waaqayyotu jedhamu eenyutu jedha natti min siin jedhe nama jedhu atobbosa quraanni ke falfala ta'eeyuun beektu bar gana wangeelli sa qulqullaa maana arrabsu jedhe natti min siin jedhe qulqullu maali qulqullu dhugaa kee tokko ajjeesi jedhe ilma kan kee ni ajjeeftaati akkati ikkatetti ni kan war macaafni qulqullu okay afaan oromoo naayii keeyyarra deebi akkuma reefu akkanuma jedha namni tokko ilma mata jabeessaa fi didaa yoo qabaate gartee qabee garagaman fakkeenyaan dubbatame sirratti malee ajjeesa kan jedhu waaqayyo ajjeesa jedheera ajjeesa eenyutu ajjeesa jedhe kun asigarsiisu ajjeesa jedhe dhungadhu jedhe eenyu jedha ajjeesa kan jedhu sun eenyu wangeela keeti jedhe eenyu jedha waaqayyo dubbate achi keessatti eenyu dubbate duba wangeela kan kee seexaana dubbisi kaasitu asirraa akkoo dubbisaa jira barsiitu baafate sagantaa kana keessa deebii wangeela moo quraana dubbisi karaa meeqaan dubbise bara osootiin dhalatinuu dubbiseen jira wangeela kana waan jedhe bakkaan dubbise kana quraanaan dubbise moo wangeela keessan sagalee waaqayyootiin dubbise moo sagalee namaa mee gaaffisi gaafadha quraana keerraa falfala kan ittiin jedhan eenyudha deebise annan shawwaddu gamasitti deebise kana eenyu meessa falfala kana ayiki dursa deebise kana ajjeesaa jedhe ilmoo kan kee mata jabeessa ganda safara geessa qabalee hunda waliin baasaa dhagaan rukutaa ajjeesaa kan jedhe quraana moo wangeela keeti wangeela kiyya jedhe quraanatu jedha ko kan wangeentini labsu ko quraana bar keessa deebiin diddami takka quraana ka ilmoo ajjeesaa jedhe nama amantii jijjiirratee ajjeesaa ni dayna je kanas nahime ani gaafa kiyya dhufteen didu eenyutu ilmoo mata jabeessa albadheessa durriyyee nama dhaggeeffane ilmoo fi yodite abbaan ifaati qabanii ganta sanitti ajjeesan kan jedhe quraana moo wangeela keeti beeytu nutaaboo seera haaraa jiraachaa jirra amma kakumoo fa'a ansin gaafa feetu seera haaraa feera dullacha feeru haaraa feeru habaruu dhufus eenyutu jedheen jedhe kana wangeela keeti moo quraanaan jedhe loltu teenya maali afaan garommata kaanii hin dabara eenyutu kan jedha achirraa eenyutu dubbatere eekika wangeela kee sagalee waaqayyooti kun ajjeesaa jedha waaqayyoon kee sagalee waaqayyoon ajjeesaa jedha wangeeli kun 66 sagalee waaqayyooti moo sagalee namaa kijiba dhiisi obbooti nama guddaadha miti sagalee waaqayyo nama ajjeesaa jedha eenyutu ajjeesaa jedhe seexaan okay na dhaggeeffadhu kan intalo kabajaa fi gaafa tokko hin fayyite ammas waan hin no wangeela irratti kijibee na dhaggeeffadhu wangeela irraa yoon quba qabdaa miti suuraa namaa godhattee shubbisu malee waan si jedhe eenyutu ilma mata jabeessa albadheessa machaa'a qaba haadhaa fi abbaan qaba manguddoo bira geessa safara fidate eenyu jedhe kutaa sanatti eenyu dubbate hin beeku jedhe kutaa sanatti eenyu dubbate baasi anaasim hin beeku jedhe anaasim amma hin beeku jedhe baasi dubbisi hin beeku jedhe ka baasi dubbisi ijoollee islaama quraana qaraatu deemin beekin farraati sooroma nama deemin farraa waan dhalatini waan dhalaan yoo mungeelaa beeyte akkana farraa baasii dubbisi quraan irraa dubbisu jira baasii dubbisi maal jedhu hanqanuu beekumsi keessan baasii dubbisi kaasii fidate keessa deebiin quraana ka ramadaan keessa yoo nama foggartan ramadaanni siin jedha waan siin jedhe sooretti sa isiniin kun yoomuma sammuu tana bantan waan nin dubbise haa ajjeesu ilma ofii kana ajjeesu jedhe quraana jechuu dama wangeela keessani ani sammuu kan ka waan ofii dubbise yookiin okay waan dubbise okay waan dubbise kan na dhaggeeffadha waan jedhe waan nama dubbise kun keessa de mee dhaggeeffadha wallahi ani I don't know open mind yoom taatanii wangeeluma keessan ganu barnuti wangeela keessanii shaadaa isin qabsi wangeeluma keessanii sirru kunna quraana mi akka ta'e beektanii ilaa ustaaz waan taatan gartanii fakkeenyaaf wangeelli tokko bakka kana gaawwaa dubbatee jedhe yoo isa haga isa dhumaa dubbisanii iddoonni bakka kana dhagaa dubbifadha ani mucaa baatii torbaa saddeet wangeela kana dubbise dhaggeeffadha waan siin jedhe milikatiin qabe kun quraana kiyya moo wangeela keeti isin bakka milikitii bakka fakkeenyaaf bakka fakkeenyaaf dubbifadha duun jedhin akka ganda kana jaraan sidha waan saayif waan eegaltee miti ati arrabaa dubbistanii gaafataan jirtanii awajan qabdu sani kochise wali islaaman agartu waan siin jedhe dhaggeeffadhu waan jedhe waan bakka eessara ilaan qanseessaa dubbisu feeta yoo onuma siifin dubbisa ayyanattiin bakkaan atakkaa dhalatteetu dubbisteen beektu arruma argite naa mormuu feeta jechuudha.
dhalattee argitee hin beektu. Okay, dhaggeeffadhu waan akkana siin jedhe dhaggeeffadhu afaan Oromooti. Namni jedhe waan kallattiin jiru waan fakkeenya nan jedhe. Maruma dubbistanii gara inni itti isin ajaje maruma isaatiiyyuu keessa deemtee. Obboleetti afaan Oromoo siin gala maal jalasii waraabee Yesuus jalasii waraabee namaan si kaa'e eessaanii waan si godhe waan jedhu gaafa garteesse gaafa Yesuus gooftaa Yohaannis takka sagalitti jalqaba waan hunda ture sagalitti jalqaba ture dila akkasitti dubbisan san jalaa fi jaleenyu siin hin jedhe waan siin jedhe namni ilmoo tantee yoo qabde ni gorsitamoo ni ajjeefta akka wangeelaatitti akka wangeelii jedhutti. Kun gorsi siin wangeelli gorsi siin jedhe wangeelli ajjeesi jedhe moo dhungadhu siin jedhe wangeelli ilmoo mata jabeessa. Tasuma ajjeesiin jedhu iyyuu wangeelli bakka isaan qofaan dubbisinaati gara mul'uu. Okay, bakki kun bakki nan dubbisa kun bakka kijibaati moo bakka dhugaati? Maaliif bakka kijibaati yookiin naan achitti okay, irra si deebi'a. Okay, mulu eessaan si dubbisa. Bakka tana ni dubbistee hin beektu muluu dubbisinaan jetta ni dubbistee hin beektu ni argin amma narraa dhageesse. Ni argine ni dubbisne. An dubbisee geessin hiikee booda isin deebisaa lama jawwaala kiyyarraa gaafa gadi bu'e. Okay, deematis farraayye. Ada ente soman nu gala balle suatu wanti. Ente wongela takka ente man nillen dalatu nillen dalanne ente tamto wongela dugo wongela no harka gale jira. Wallahi harka gale jira. Akasi warri jirtan ittifa jarana andi masalatan nagi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa nizamu وعليكم السلام ورحمة الله عبدي وبركاته. سكت نين مزوري أزانني ورحمة الله وبركاته. هيا أستاذ لكم كم أفرح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هيا منذر دي بته مو صلاة تجري. أوكي. كانني جرتا كانني دمو للستو. Abid. كم نقدر؟ Jirra galata rabbi. فيوما. Jirra. بقى جرات أنا أعرف جنة. Ayye. قال في كبرس لا مرة. Gaaffii amma jalatti koomentiidhaan haasaa ture irratti ibsa barbaada. ترى اتفقي. Gaaffichi kan jedhu Yesuus anatti amanaa kan jedhu ture. Anatti amanaa kan jedhu akkamitti hubattu jechuu barbaadeeti? Eeyyee. Okay. Akkuma beekamu ka anatti amanaa jechuun amanuun gosa lamatti qoodama. Amanuun tokko dhugoomsuudha. Tokko ammoo waaqessuudha. Kan waaqeffamu waaqayyoodha. Kan ammoo dhugoomfamu ergamaa waaqayyooti jechuudha. Natti amanaa kan jedhu waaqayyos natti amanaa ni jedha. Ergamaanis natti amanaa ni jedha. Kan achitti gaafa qaamni tokko natti amanaa gaafa jedhe eenyudha kan natti amanaa jedhe sana waan jedhu ilaalamaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani sitti nan amana. Maal ta'uu keetti amanaa? Nama ta'uu keetti nan amanaa. Intala shamaraa ta'uu keetti nan amanaa. Kiristaanaa ta'uu kan keetti nan amanaa jechuudha. Akkana jechuun si waaqessaa jechuu kiyya osoo hin taane sin dhugoomsaa jechuudha. Akka ati nama taate nan dhugoomsaa. Akka ati kiristaana taatellee nan dhugoomsaa. Akka ati intala shamaraa taatellee nan dhugoomsa jechuudha. Malee sitti amana yoon jedhe si waaqessaa jechuu miti jechuudha. Yookaan ammoo sitti amana jechuun akka ati amanamtuu taatee jechuudha. Wanni hundiyyuu munaasabaa yookaan bakka dubbii sanii ilaalamaa jechuudha. Abbaan manaa kee amma fakkeenyaaf yoo sitti amana yoo siin jedhe yookaan sin amana yoon jedhe yoo siin jedhe ati anaaf amanamtuudha. Ana malee nama biraatti hin beektu yookaan immoo nama biraan barbaaddu jechuu isaati. So waliigalatti sin amana yookaan sittin amana yookaan natti amani yookaan na amani jechuun bakkoota dubbii sanii yeroo kam dubbatame eenyutu dubbate kan jedhu ilaalamaa jechuudha. Kanaaf achirrattis nam xumura. Kiristoosii. Naan dhaggeeffadhu qaalii bisaa maal deemnaa rakkoon qabu. Kiristoosiin natti amanuu keessanii ni jedhe biddeena jireenyaa anarraa hin nyaattu jedhe. Inni biddeen jireenyaa sun immoo eenyudha? Anadhaa jedhe. Kanarratti akkamitti namatti yoo amante waan tokko yoo amantee dhiista malee namni sun akkana ta'uu hin danda'u. Gaaffiin kuwwana.
Akkoo nan dhaggeeffanne malee otoo aga xumuruu na dhaggeeffattee silaa yaadni kiyya sirra sii gala. Yookaan nan gaafatin malee yoo na gaafatte agaan waanan barbaade san ibsutti yoo na jala dubbatte gaariin ta'u akkasitti. So walii galatti wannan siin jechuu barbaade waaqayyo natti amanaa yoo jedhe na waaqessaa jechuudha. Namni ammoo yoo natti amanaa jedhe yoo ergamaa ta'e namni sun ergamaa ta'uusaa amanuudha. Yoo inni bulchaa biyyaa ta'e bulchaa biyyaa ta'uusaa amanuudha. So waanuma inni ta'e sana amanuudha jechuudha. Walii galatti Yesuus natti amanaa yeroo jedhu akkan ergamaa ta'e natti amanaa jechuudha. Sababbiin isaa Wangeela Yohaannis boqonnuma 14 dubbatte. Boqonnuma 14 otoo bakka biraan deebiin jechuudha. Boqonnuma 14 lakkoofsa 8 irratti deemtee atilleen dubbisuu ni dandeessaa jechuudha. Maal jedhee dubbii ati naaf kennitee jedhe Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irra dhaqxee na dubbisuu ni dandeessaa. Dubbii ati naaf kennite boqonnaa 17 jechuu kooti dhiifama. 14 osoo hin taane 17 lakkoofsa 8. Dubbii ati naaf kennite hundumaa ani isaaniif kenneera. Isaanis fudhatanii ani si biraa akkan dhufe dhugumaa hubatan akka ati na ergites amananii jedhe. Akka ati na biraa ergites akka ati na ergites amananii jedhe. Yesuus Kiristoos ergamaa akka ta'e kan inni dubbachaa ture. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti illee si waaqayyo takkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedhe. Kanaaf Yesuus Kiristoos natti amanaa gaafa jedhu maal ta'uu isaa amanuudha ergamaa akka inni ta'e amanuudha jechuudha. Malee waan biraa. Hin jedhu ka. Ahaa. Hin jedhu? Ergamaa ta'uu kootti natti amanaa hin jedhu ka. Jechuun dirqama ergamaa ta'uu kootti amanaa jechuun qabuun bakka biraatti an ergamaadha jennaan dhufee na amanaa yoo jedhe. Ishi. Yesuus ergamaa akka ta'e naman tu'ate. Ergamaa ta'uusaa ergamuu sana hin beekamu garuu. Bakka. Akka asitti iddoo kanatti akkas jechaa hin jiru. Inni ani uffatooti biddeena jireenyaadha. Yoo barbaade qoccooyyuu haa ta'u rakkoon qabu garuu natti amanaa jennaan dura an ergamaa isaa ta'uu beeknaan eegana deebi'ee immoo natti amanaa yoo jedhe yoo natti amanaa jedhe ergamaa ta'uu isaa amanuudha jechuudha. Maaliif jennaan isatu kana dura natti amanaa ani ergamaadha waan jedheef na amanaa gaafa jedhu immoo ergamaa ta'uu isaa amanuudha jechuudha. Wanni biraa isa jira. Ergamu shi kanarratti waaqayyo hin ergame haa jennu shi. No waaqayyo ergame sun taa'e namatti ergame. Asitti sirreessidha. Na dhaggeeffatu. Yesuus Kiristoos waaqarraa gadi bu'ee moo akkuma koof akka keetti uumame? Akkuma koof akka keetti uumame. Eessarraa akkas jedha? Bani wangeela Luqaas bani. Eenyuun jetta? Wangeela Luqaas boqonnaa 1 na wajjin jirtaa? Ati ofii kee bani macaafni biraan jiru. Okay. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 irratti maal jedheen ergamichi innahoo titsannishaalesh wanda rajulun tiwaljiyaalesh jedheen. Ati in ulfooftaa ilma dhiiraas hin deessaa jedheen. Kanaaf ilma dhiiraatu dhalate malee waaqarraa dhufe miti hin dhalate. Malee waaqarraa hin dhufne. No waaqarraa dhufe jechuun ergama isatti kennametu waaqarraa dhufe jechuudha yookaan dubbii Yesuus ofirraa qabu dubbii waaqayyo isaaf kenne sanatu waaqarraa dhufe jechuudha. Yesuus ergamaan tokko waaqarraa dhufe yoo jedhame isatu waaqarraa dub jedhee lafa rukute osoo hin taane ergaa isatti kenname ergaa inni ittiin dhufe sanatu waaqarraa dhufe. Kanaaf ergamaan waaqarraa dhufe jedhama malee namni waaqarraa hin dhufu. Waaqarraa hin dhufu. Xumurtee? Akkas jedha macaafa Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 38 irraa kaasee dubbifadhu. Nan beeka isatti amma jechuun jette sana nan beeka. Ani isa kanaafan waaqarraa gadi bu'ee malee jedha. San nan beeka. Innaa macaafa miti inni kun immoo beekuun kee maal godha irratti fayyadamu? Ishi mee ishi erga akkas ta'e waan bareedaadha ishi. Eega Yesuus waaqarraa dhufee Yohaannis Cuuphaanis waaqarraa dhufe miti? Ani waa'ee Yohaannis haasa'an jiru waa'ee Yesuus haasa'an jira malee. Okay, Yohaannisis akka waaqarraa dhufe ni amantaa?
Waa'ee Yohaannis haasa'an jiru mamman. Okay, yaa macaafa keeti ka kunillee macaafa irratti maal jedha seete Ani bara Yohaannis tokko gaaffii si dhaggeeffadhu gaafadhe ka. waa'ee Yesuus qofaa. Waa'ee Yesuus Oika qofaa. no wanni waa Yesuus qofa dubbattuuf hin jiru ka. Macaafa kanallee amanuutu sirra jiraata. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 6 irratti namni Waaqayyo biraa ergame tokko ture. Maqaan isaa Yohaannis jedhamaadha. Waaqayyo biraa ergame. Kanaafuu innillee Waaqayyo biraa dub jedhee lafa bu'eere. Singallee mani waa'ee Yesuus tokko Lakki wanni akkas jedhu hin jiru waa'ee akkanaan jedhin ka. Waaqarraa namni dhufa jettee kan amantu erga taate Yohaannis akka waaqarraa dhufe ni amantaasiin jedhe. Singallee ati waa'ee Yohaannis gaafachaa jira waa'ee Yesuus gaafachaa Anammoo waa'ee Yohaannis si gaafachaa jira. Namni waaqarraa dhufa jettee kan yaaddu erga taate. Maalla dhibee ammoo waa'ee Yesuustu na dhibee malee. Maaltu sin dhibne maaliif macaafa kee keessatti barreeffame re? Macaafa kee irraa bara maal dhibeetta? Ati dubbii milissuuf haasaa milissuu waan ta'e akkam No, giddi keessa miliksuuf miti. tokko irratti haasaa irra bar. Ayidallamma ergaa namni waaqarraa dhufa jettee kan amantu taate qoyka. Nama siin Namni jenne waaqa ani Yesuus irratti haasa'aa jirra. Qalbiidhaan hin haasoftu ati. hin baqatin. Nama waaqarraa Ana dhufa moosii erga kan baqachaa. namni waaqarraa dhufa erga jettee. Yohaannis akka waaqarraa dhufe ni amanta moo namantu? Siifu yeroo tokko. Ani waa'ee Yohaannis gaafachaa hin jiru bara obboleessa. Anatu si gaafachaa jira. Ani yoomin isa si gaafadhe yoomnaa xumurte yoomnaaf ibsite. Hin baqatin. Macaafa kan kee 66 fudhattamu fudhattu. Wayyaa rabbi maalan argaa. Ay Macaafa waa'ee 66 Yohaannis fudhattu. jedhaan jiru bar. Waa'ee Yohaannis anatu sitti himaa jira. Hin fudhattamu Maaltu fudhattu macaafa kan nageessee kee. waa'ee Yohaannis keessa? Maaltu si galcheree waa Yesuus illee eega kan Yohaannis si Maaf galchine nan waa Yesuus gashu? maaltu si Maaf nan gashu? Anaaf waaqa godhamtii maaf nan gashu waa'een isaa? eessatti ani waaqa keeti siin jedhee beeka. Oo yaa rabbi yaa. Isaan jijjiiriniiti rakkoo qabu. Lafumaa kaatee waaqa godhattamu? Lafumaa kaatee waaqa godhatta? Naa xumurishis amma. Naa xumurii miti ka eessatti ani waaqayyoodha siin jedhe amma. Waaqa kooti waa'een isaa na galcha erga kan jettu taate eessatti ani waaqa keetti siin jedhe. Ragaa kenni macaafa. Na dhaggeeffadhu macaafan sii dubbisa. Naa kenni ragaa naa kenni iddoon itti ani waaqa keetti siin jedhe naa kenni. Gaafa kan akka ani waaqa keetti nan amana. Kootti maa iddoo kamittuu waaqa kodha kana waa'ee si falmuun qabu waa'ee isa bakka waaqarraa itti gadi ani buuf waaqa akka kootti keessan jedhe ragaa naa dhalateetti. kenni. Na dhaggeeffadhu sila akka koof akka keetti dhalateetti. Sii fidee ragaa waa'ee akka koof akka keetti hin dhalanne. Garaa Waaqarraa gadi Okay, buusaa sii Maariyaami fidee keessa. maaliif jala milixxaati? Dhaggeeffattu. Maariyaam irraan dhalanne inni? Waa'ee Maariyaam irraa dhalachuusaa si falmaan jiraan. Dhalate moo dhalanne inni? Maal taate mucayyoon? Maariyaam irraa dhalate moo dhalanne Yesuus? Macaafni eessa maal jedhama dubbiste? Waaqarraa gadi Maariyaam irraa dhalateedha. Maariyaam irraa dhalateedha. Maariyaam Kaaduuf yaada. irraa dhalatu malee waaqarraa gadi bu'eera. Haadha isaa. Kana duwwaanaa dhufu. Waaqarraa maaltu gadi bu'e? Yaa Rabbi. Dubbistee Gadi bu'ee sagalee. Mee yeroo takka siifu qoy yeroo takka. Mee yeroo takka. Siifan maal taate? Mee yeroo takka qoy. Qoy mucayyoo akkatti utaaltu kana xiqqoo tasgabbeessa. Mee naa obsi siifan maal taate sa? Yeroo takka nu gidduun seenini. Na dhaggeeffadhutti macaafa siin dubbisa. Fedha Mee ofii siifan kootii raawwachuudhaaf miti fedha isa ana ergee raawwachuudhaaf waaqa irraa gadi bu'e malee inni ana Maaltu gadi erge bu'e? immoo warra ani anaaf kenname na dhaggeeffadhu. Dhaabi. Maaltu gadi bu'e? Deebii wachirra jira kamaaf innaa baree. Ishi maaltu gadi bu'e? Inni na erge immoo warra Maaltu gadi bu'e? Dhiisi amma waan biraan dubbisini. illee Irraa akka gadi bu'e jette. balleessuuf miti fedhii waaqayyo booddeetti du'aa isaan kaasu malee. Macaafa hin dhageessu ani ofii koo waanan barreessee walitti qabee fidee ittiin sirratti si hojjinaa isaa hiruun qabu bara macaafa. Maaloodha inni gadi bu'e? Inni gadi bu'e maali? Maaltu gadi bu'e? Maali dhagaa wahiitu gubbaarra gad darbatame moo dugoodha moo feestaalii wahiiti moo maaltu gadi bu'e waaqarraa? Kuna macaafa siin jechaa raana siin jedhaa ramti. Imi ka waan gadi bu'e imi ka maaltu gadi bu'e waaqarraa? Yesuus Kiristoostu gadi bu'e. Akkana dhaggeeffadha. Yesuus Kiristoostu gadi bu'e. Waan akkami? Namuma guddaa kanatu dub jedhee waaqarraa gadi bu'e? Isa
obboleessa koo ani waanan beeku si gaafachaa jira malee macaafa gaafadhu isaanii waa'ee macaafaa dubbii macaafaa keessa hin galu ani fedha abbaa koo raawwachuuf waaqarraa gadi bu'ee. Waaqeshi gadi bu'ee haa jennu namuma guddaa kan akkasitti taa'ee dubbatu namuma waggaa 33 lafarra jiraate guddaa kanatu lafa bu'ee guddaan kun. Nama akkasuma caafaan mormu si qofaan argee hanbar. Mormaan jiru si gaafataa jira si gaafataa ishi waaqarraa gadi bu'ee malee Maariyaam irraa gaafattee obboleessa koo na dhaggeeffadhu na gaafattee macaafarraa baase si dubbise argite ofii keessiin beektamaa mormi tareetu beektu. Ishi naaq ishi hayyee waan siin jedhe bar namuma guddaa kanatu gadi bu'ee siin jedhe. Ani guddaadheen gadi bu'ee waggaa tokkotti waggaa sadiitti gadi bu'eedha. Achirraa gaafa dubbiste. Si gaafadhe bara situ nuu himuu jiraami gadi bu'ee mee isa kamtu gadi bu'ee waan akkamii gadi bu'ee siin jedhe yaad. Waan akkasii ta'e gadi bu'ee waan akkanaa ta'e gadi bu'een jedha. Haa hin beektu waan gadi bu'eeti. Dubbisaa hartamtee ati macaafa baasi mee. Waan gadi bu'e kan hin beekne akkamitti natti himtareetu waaqarraa gadi bu'eette. Sitti himee nama hin fudhattu hin dhageessu. Qoyime amma fakkeenyaaf ati jechuudha. Waan tokko hubadheera baradheera jettee nama barsiisuuf asirra teessamti. Waan sanaati nama hubateemti nama waan tokko argeeyyuu fakkaattu. Akkatti macaafa mormaa macaafa kaadaa akkamti nama barsiisu. Karaa waaqayyoodhaan waan nama hubatee miti. Ani nama hubatee miti rakkoon qabu waa'ee parsanaalii dhiisiiti. Waa'ee parsanaalii dhiisii eega waaqarraa gadi bu'e jette maaltu gadi bu'e? Nama gadi bu'e moo waaqa gadi bu'e moo inni gadi bu'e waan guddaadha moo waan xiqqaa waan akkamii gadi bu'ee waan gadi bu'e naa himi amma. Injiraa macaafarra gaafa dubbiste waan akkasii gadi bu'eedhe. Isin macaafa akka foonii keessanitti hiikkattu hafuuraan hiikama malee macaafni fooniin dubbifamee fooniin hiikama miti bara. Ishi waan gadi bu'een beektu ammati? Yaa obboleessaa koo na dhaga'i sii dubbise hin fudhadhu jette. Maasii fudhadhu jenne. Ishi maaltu waan gadi bu'e naa himi amma mee maaltu gadi bu'ee siin jedhe? Na dhaggeeffadhu siin dubbisa. Ishi. Fedha ofii kootii raawwachuudhaaf miti. Fedha isa ana ergee raawwachuudhaafan waaqa irraa gadi bu'e malee inni ana erge immoo warra inni anaaf kenne keessaa tokko illee akka ani balleessuuf hin fedhu. Guyyaa booddeetti du'a akkan isaan kaasuuf fedha malee ofiisaayyuu guyyaa booddeetti du'a akkanu kaasu. Okay, koi. Inni gadi bu'e waaqa moo nama? Na dhaggeeffadhush. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanus na dhaggeeffadhush kan anatti amanus hundiyyuu jireenya bara baraa akka qabaataniif fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isaan nan kaasa. Warra anatti amananii jaara Yesuus. Mee ishaa amanani. Mee yeroo takka inni gadi bu'e kuni maali siin jedhe waaqa moo nama gadi bu'e? Waaqa gaa. Okay, waan bareedaa yaa jamaa waaqati gadi bu'e. Waaquma harka qabu miila qabu. Yesuus Kiristoos. Lakki booddeetti fiigini Yesuus Kiristoostu waaqarraa gadi bu'e. Waaqayyoodhaan jenne amma atin jijjiirte? Lakki maal dogoggoruu waama jiruudha waan tokko takka dubbadheen deebisee sirreessee ta'an dhaabadheen si falmaayira Yesuus Kiristoos waaqarraa gadi bu'e. Ishin dogoggorte waaqayyoon miti. Hayyee kan gadi bu'e waaqayyoon miti? Utuu waaqa ta'e abbaa isaa kan raawwachuuf dhufa. Gobes Allahu Akbar. Otoo waaqayyoon ta'e sirri. Otoo waaqayyoon ta'e silaa fedha abbaa isaa kamii waaqayyo raawwachuudhaaf waaqarraa gadi dhufa. Thank you. Kanaafuu waaqa miti inni gadi bu'e sun? Maaliif achi qaaqxaati? Naqaaqne inni gadi bu'e waaqa miti? Kunoo sii dubbise akka inni kunoo fedha ofii kootii miti fedha abbaa koo raawwachuuf waaqarraa gadi bu'e siin jedhe dubbise. Okay. Inni fedha abbaa isaa raawwachuu gadi bu'e kun nama miti? Nama miti Yesuus Kiristoosidha. Nama inni waan akkamitti madaalu? Nama miti jechuudha inni? Nama miti. Karaa namaa miti. Maalidha? Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafaa. Cubbuu addunyaa baate. Jechuun waa'ee fayyisaa maa Dooktor Naafiyaadiyyuu fayyisaa ma jira garuu ani waaqayyoodha moo nama dhaadhee si gaafadde malee. Biyya lafaa fayyiseera Dooktor Naafiyaadi. Cubbuu biyya lafaa baateera. Maal biyya waaqaa fayyiseera biyyuma lafaa fayyisaa jira?
Cubbuun ni baate naafi mikaa lafanni cubbuu namaa baate. Maal cubbuun Namaaf hin akka inni baatama maal qoraan moo bishaan seete kan baatamu cubbuun? hin baattaareeti cubbuu namaa. Maal imma raadhe an uffatan ofirratti baadhu iyyuu baachuu dadhabe uffatu manarra jiru kana iyyuu baachuu dadhabe Inni nan akka soomaadha maal dooktirnaa dhufu fi waaqa. adi namamtii waaqa dhaareen. Inde maal waaqni hin dhufuu mire kan lafarra jiru wanni lafarraa waa baatu wanni lafarraa waa baatu hundi nama. Nama garramtu garuu dhugaa rabbi. Waan siin jedhe ishi waaqatu cubbuu namaa baate ree amma waaqatu waaqarraa gadi bu'ee eegana ammoo dhufee cubbuu namaa baate. Iyesuus kiristoosii siin jedhee na dhaggeeffadhu. Tole Yesuus yaayye naa galee Yesuus waaqa moo nama inni? Nama miti siin jedhe bar yaa rabbi obboleessa koo nagaan qabdu Nama miti. Okay nama miti waaqayyoodha. Waaqayyoodhaas nama miti inni sagalicha lama caafaa yoo annis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kas dubbisi. Sagalichi jalqabee turee sagalichi immoo waaqayyo bira tureedha sagalichi ofiisaa iyyuu waaqayyoodha. Falmuun dandeessaa shi macaafas. Koi nama miti naan jetteetta waaqayyoodha itti hayyee waaqayyotu waaqarraa gadi bu'ee ree. Obboleessa koo akkasiin jedhaan jira. Gaafa lakkoofsa 38 irratti akkas jedha. Bakka amma gadi bu'eera. Gadi bu'eera kanaafuu waaqatu waaqarraa gadi bu'eemi. Baasi dubbisi meeti macaafa. Dubbistee barkeeyyuu nu akka lammatan dagannetti nu himte nu dubbiste galatoome. Garuu amma ishii tana qofa naa deebisi. Erga namaa miti jettee waaqayyoodhaa jette. Kanaafuu waaqayyotu waaqarraa gadi bu'ee mire. Iyesuus kiristoosii namaa miti siin jedhe. Namaa miti naa galee namaa miti naan jettee waaqayyoodha naan jette naa galee bari inni kun. Maarree macaafa Yohaannis irraa dubbifadhu kaa. Akka inni nama hin taane. Naa galee ati natti himte iyyuu naa galee namaa miti waaqayyoodhaa naan jette tole eega waaqayyo ta'e waaqayyotu waaqarraa gadi bu'ee ree siin jedhe. Lakkoofsa 38 irratti maal siin jedhe? Fedha abbaa kootii raawwachuudhaaf waaqarraa gadi bu'ee jedha. Fedha abbaa isaatii kan raawwatu immoo Iyesuusitti warri amanan booda dhumarratti akka du'aa isaan kaasu moo aboo maal kenneef? Waan fedhe haa kennuu fi inni gad bu'e sun waaqayyoodhaami siin jedhe inni waaqarraa gadi bu'e sun waaqayyoodhaami. Dubbifattee gaafee jechuus natti hin taate deebite. Rakkoon qabu kanaafuu waaqatu waaqarraa gad bu'ee mire. Lakkoofsa 38 waaqarraa gadi bu'eedha. Lakkoofsa 38 waaqarraan gadi bu'ee jedha. Inni waaqarraa gadi bu'e sun nama moo waaqayyoodhaa deessi gaafate. Obboleessa koo nama miti siin jedheera yoo namantu ta'ee gaadhiisu nama miti okay ishi naa galeera ishi nama miti waaqatu waaqarraa gadi bu'e tole waaqayyotu waaqarraa gadi bu'e hayye eega waaqayyoon ta'e fedha waaqayyoo kamii guutuudhaaf waaqarraa gadi bu'e ree. Siin jedhe baraani fedha abbaa isaa raawwachuudhaaf dhufe nama miti warra isatti amanan immoo akka oolchuuf aboon isaaf kennameera. Guyyaa dhumaatti akka du'aa isaan kaasuuf siin jedhe. Bareeda abbaan isaa maalidha? Waaqa. Okay, waaqayyo. Inni hoo maali? Waaqayyo abbaan isaa hafuura. Hafuura qulqulluu. Abbaan isaas waaqayyoodha, Yesuusis waaqayyoodha miti? Yesuus Kiristoos abbaan isaa waaqarraa hafuura. Okay, hafuura isaa ta'u rakkoon qabu garuu waaqayyoodha, Yesuusis waaqayyoodha miti? Mataa nama dhukkubsitu barreessin. Sorry, paanadoolumatti liqimsita yeroo asii baate rakkoon qabu abshir. Paanadooliin jiru man. Alaazaar ka'eer. Abu Mu'aaz. Kunoo dhufan isaanis. Alaazaar ka'eera kunoo. Alaazaar ka'eeratti buufaatti buufa. Alaazaar. Turkii sadda dhabaadha. Qayyii ibsaa rammallee.
أكامل لا تبودا كان ما كابسيونا تبودا يا ربي هرد أجران مرابع ما شاء الله أكاس الأزاركو نبو يا رب إندا جيسا الأزار الأزار Oh, نجان صفاته ندا جيسا oh, إندا جاما يا ربي يا رب أتاكما أشوفه nalaga. أيه نجلا جت شهادة إندا جاما تك شهادة قبسيونا متى ليس ديمان شبكة هذا يا اوكي شوفوا بس شوفوا اكل ما تمسك امسك شوفوا نجلا Ni tuh kira ada bara coba. شوفوا الرأي غرتي شادو ما نعنا شادو ما فرونو الرأي إسكامي على زهر إسكامي وانجيل الرا خبرات يجرا يسوسين كاسه نتخنا دوا شهادة قبسينا على زهر كم يراني مرتا نبليتي مرتا لين دفتي إن شاء الله منذر Saya tuh dokon sih. أكن نفسه أكن Osogara نفسه ke satin nakasit. Osogara ke satin nakasit tane manta ustaz. أبشر شبكة شوفوا ما نيدا جامع من نجلا جتا شوفوا فيديو شوفوا Ni Turki ke bae na gubba ga darba yo. فيديو Achuma أو bakal فيديو ada bisa. فيديو شوفها مين مسا فيديو شوفها تيمي أوكي نجلا هاي تولي نجلا جدي نجلا جتا تولي كوبيدا Kopi dai rakok. هاي أشهد Asyhadu أن لا إله asyhadu anna أن لا anna ilaha أن لا إله Allah Allah ilaha إلا الله illallah وأشهد wa asyhadu أن محمدا anna Muhammadan عبده abduhu ورسوله wa rasuluhu وأن عيسى wa anna Isa عبد الله ورسوله Abdullahi wa rasuluhu. أن رقم بها Ani ragahan baha ربي تقو ملك أنا كان جبر منجرو Rabbi tokko malee ka haqaan gabbaramu rabbiin biraa hin jiru. محمديس Muhammad قربت ربي في إرجما إساته وناندو قومسا garbicha rabbiitif ergamaa rabbii ta'uunaan dhugoomsa. عيسى يوكين يسوس كريستوس Iisaa yookiin Yesuus Kiristoos ربي اسمتي إلما ربي اسمتي rabbiis miti ilma rabbiitis miti. Rabbiitis miti. أبو واقم إلما نماتو إساناندو قومسا Ilma namaa ta'uu isaanaan dhugoomsa. قربت ربي في إرجما ربي Garbicha rabbiitiif ergamaa rabbii تو إسا ta'uu isaa baradhee laphee kiyyaan dhugoomsee baradhee laphee kiyyaa dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. arraba kiyyaan dubbadhee jira. Allahu akbar. Galanni rabbii faa ta'u Alaazar. Allahu akbar. Yesuus Alaazar kaasee nuti shahaada si qabsiifne boo. Galanni rabbii faa ta'u baga gara islaamummaa dhufte obboleessa koo hin beeyta. Waan sitti himnuu miti islaamummaa jabeeffadhu sagada salaata soomana kee itti fufu rabbi si haa taasisu. Networkii keeti rabbiin carraa sii kenne ji'a ramadaana keessa islaamummaa sii kenne arrarraa hanqa jiraattu rabbiitu beekaa umrii dheertuu kan jiraatu rabbi si haa ta'u abdii Musaa foloo godhi warra mana kanaa foloo godhi inshallah abdii as deebi'a manni keessanis wanta nu godhu jira rabbi subhaanahu wa ta'ala siif laaffisu baay'ee tokko alhamdulillah maasha Allah baay'ee tokko isi hordofaa baay'ee hordofaa ture soon ramadaan
Fature son Ramadani kun son ge يا ya سلام Rabbi na malaf أكس bayor أبشروا bayor لك fature la kabacho أيه dandenne ما شاء الله ربي سرك Ramadani بتي la سلام Ramadan ألا Ramadani le أرى لما تقوم akasuma أيوما yona rafu da me afuda mun jede so ma kabetu ole إن arrantana فودم الله ميرا كيف أجنا سبحان الله إن فود بو ربي كان فود المنامات يمتي بريشادات يمتي yo ربي كيف أنا yo إن fuda me فودم fuda yo kay bal rabbin bira atatun jede akasuma so mana ole baka yo rabbina الله lafi se galgala shadanan kabada الله yo أكبر rabbina laafisuudha be rabbi makadhadha jedhee bakka akkasuma أبشر oolee سيلافس ربي هندسي كيبله سيرا دقي هندسي يلام بله سقوفتار ربين بقى مكانة جالة تجرى على زار مكان جالة تجرى amma maqaa kamillee isin yoo nama hoggaaftanii tole jedheetu منذر rakkoon qabu. منذر Abdurrahman الرافنا ufata ustaz Abdurrahman ها أكسي Abdurrahman ufata والله هاي Abdurrahman الله أكبر الله أكبر amma قالتوما درك يا قالتومي أيه مكان كان wanti ani isinii dhaammadhu akkuma quraana تولي qara'uuf mee akkuma quraana qara'u إن waa كرات firaa سيلا uummata akkaallee isinii إن شاء الله dhaammadhu quraana mana qaraasisaa rakkoon qabu. إن كرات Wanti هند keerii سيتو wanti قلقلة خنا عرر راجل كبديتي عبد الرحمن إن شاء الله قالني ربي فاتول عبد الرحمن كين إن شاء الله بقى كين يتاتي بقى شهادة فرتة إسلام مرة كنجرة ربي سياتيسو جباتي خنبرة خندلقة ترلي ربي سياتيس فياس ياكنو بقى جرت ربي سياتيسو رمضان بقى تسنجه إسلام مالي بقى ربي سيكنه إيد اللي ربي تنو هاجي وجانا إيداتي جرو بريدو كنجرة ركنا همتو في هما بيلا في بلا ربي سر راقبو أچتي بقى جرت ربي سياتيسو ربي كي بقى جرت صدادو قامدي كدو سومنا كيتي ستفوفي والبرسيمنا مركز كان ماني غرتي عبدي موسى فلوغوري لكو سخير في غري كي سبرتن ورغر اسلام ما دفنتي اكدن دينيون غرتي والبرسيفنا كانان سينجرا بغ غرتي تيجي سي بغ سا كانان سيجي ماتين تيتل ارك كيتر كان اسلام وتربي اتاسسو مرمت تيسي كومندوني مرمت ان شاء الله شهادان تنتيتاتي بو الحمد لله Nizaamu kana foloo godhatu ustaazi nizaamu foloo godhatee keessaan lakkoofsa barreessee fi ايه ammuma waan salaataa نظام tokko tokko فلوغوري dhaqee eenyu godha عبد الرحمن yaa نظام فلوغوري اونو سجل جرو كان nizaamu ka jedhamu hundumaanuu fooloo deebiseef ايه ادت نظام ستمر الرجل خلاص فلوغوري لكم سخير بري lakkoofsa kee keessaan barreessee fi shii Abdurrahman zaamuu Useen ايه zeenuu اكاس Useen نظام حسين nizaamu jedha nizaamuu Useen fooloo deebiseeraaf اي lakkoofsa لكم kiyya سكاني anis Dubai jira بريس اوكي ارجيب لكم سكيتس anis Dubai jira والدو بس على كوفس ارجي في يوكان الدابة دا نمني بيتو ان شاء الله الحمد لله الحمد لله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة كسبو Gargaarsa isaa hin dhabne kadhadhe yaa Allah ما شاء الله Hatir koonaa tahiyaan sittan hirkadhe harka koonaaf qabiyyoon dhikka gufadhe waan barnoota nuuf ta'u seenaarraas qoradhe akkasiniin naaf gahuu jaala kufriini fi maani nu baraafte diini rahmata keetiini. اينو جرا بو شهادة Nama نقل rabbitti amane kan bifti fokkata iyyoome waa dhabus yoo ta'es rakkata. Isa jismiin taare hin qabne uffata qaamni daala jaaye ita'us huqqata rabbi isaatti amane rasuula jaallata amaana rabbiin isaarra kaa'e eeggata kanaaf jaala mushrika sooressa gabbataan boru bal'ifata اوكي deegaa mitiinni شهادة badhaafte diini rahmata keetiini. شهادة Namaja qalbiitiin ilaalle hubatu dubbiin kun akka inni walirraa ابشروا fagaatu نقطة انت كيسانو mootii addunyaa guutuu jabaa fedhe taatu sooressa qaba.